Waraanni mootummaa godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsotti namoota nagaa sadi balleessaa tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuun dhagahame. Oduu keenya ittaanuun weerarri hidhattoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru aanaa darraatti hammachaa jira jedhame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko bakkasii akka himanitti waraanni mootummaa caamsaa 20 bara 2023 aanaa Jaarsotti waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu sababa jedhuun namoota nagaa saditti rasaasa roobsuun ajjeeseera. Akka maddi kun jedhanitti Jaarsoo magaalaa Gabaa Dafinoo keessatti loltoonni Bilxiginnaa obbolaayyaan lama Hordofaa Nagaasaa fi Qajeelaa Nagaasaa jedhaman mana tokko keessaa eega qabanii booda ganda Muraa Borokkaa jedhamu geessuun uummata duratti rasaasaan rukutanii ajjeesan. Dabalataanis guyyichuma ganda hidhabuu irraa nama Tasgaaraa Naggasaa jedhamu qabuun magaalaa Gabaa Dafinoo keessatti ajjeesaniiru. Godinicha aanaalee hedduu keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa ture ammallee itti fufee jiraachuu kan himan maddi keenya waraanni mootummaa haaloo ba'iinsa waraana bilisummaa Oromoof namoota nagaa balleessaa tokko malee ajjeesaa akka jiru ibsan. Bifuma wal fakkaatuun godinichuma aanaa mana Sibuu keessatti xiqqaa fi guddaa osoo hin jedhin reebicha guddaa irratti raawwachuu fi dubartootas qeenxee fi gareen humnaan gudeeduun yakkoota suukaneessaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu himan. Torban darbe keessa waraanni mootummaa aanaa mana Sibuu ganda Guyyoo Xaayibaa jedhamu keessatti shamarree Raayiltisaa Waaqennee jedhamtu safuu ummatichaatiin alatti gareedhaan dabareen itti darbuun gudeedanii miidhaa guddaa irraan ga'u kan dubbatan maddi kun aanichuma ganda Wankii jedhamu keessattis waraanni mootummaa barattoota shamarranii 5 dirqisiisanii gudeeduu ibsan. Hawaasni godinichaas yeroo kamuu caalaa sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun yeroo ammaa miidhamaa jiraachuu eeraniiru. Maddi kun akka jedhanitti waraanni mootummaa lakkoofsaan hedduu ta'e sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun guyyaarraa gara guyyaatti magaalaarraa gara baadiyyaatti meeshaa gurguddaa hidhatee kan bobbafamu yoo ta'u iddoowwan hedduutti osoo lolli tokko hin jiraatin meeshaa gurguddaa dhukaasuun nageenya uummataa jeeqaa jira. Sababa kanaanis hawaasni guutuun keessattuu daa'imman miidhaa qorqalbii gurguddaa keessatti akka argaman maddi kun raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneessaniiru. Boruu Lataatu gabaase. Godinaalee giddugaleessa Oromiyaa Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Kaabaa keessatti lolli waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiru itti fufee jira jedhame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka ifoomsetti torban kana keessa lolawwan godinaalee kanneen keessatti adeemsifamaniin waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa gonfateera. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti caamsaa 20 bara 2023 Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii ganda Bakkaafaa Abeetuu magaalaa Qanyii keessatti gaggeeffamaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo olaantummaa kan gonfate yoo ta'u lola cimaa ganamarraa eegalee gaggeeffamaa ture kanaan loltoonni mootummaa 20 ol ta'an wayita ajjeefaman kanneen lakkoofsi isaanii loltoota ajjeefamanii gadi hin taane ammoo madaa'uu maddichi raadiyoonii Dirree Shaggariif himeera. Erga lolli dhaabbatee boodas loltoonni mootummaa hedduun magaalaa Baallamii irraa gara lolli kun itti gaggeeffametti imalanii kanneen ajjeefamanii fi madaa'an konkolaataatti guuruun gara magaalaa Baallamiitti fudhachuu maddi keenya eeree miidhaan guddaan irra ga'uusaa sababeeffachuun bifa haaloo ba'iinsa fakkaatuun uummata nagaa irratti reebicha humnaa olii raawwachuun dararaa jiraachuu ibseera. Bifuma wal fakkaatu lola Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalota Qaccammee fi Qosaa keessatti torbanuma kana keessa irra deddeebiin gaggeeffamaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo olaantummaa gonfachuu maddi keenya biraa eereera. Lola gaggeeffamaa ture hordofee waraanni mootummaa seera waraanaatiin ala uummataaf eegumsa barbaachisu osoo hin goone dhukaasuun miidhaa gurguddaa qabeenyaa fi namarraan gahaa turus ifoomseera. Lola kanarratti loltoonni mootummaa 60 ol ta'an ajjeefamuu odeessi keenya addeesseera. Dabalataanis kanneen 50 ol ta'an yoo madaa'an kanneen 27 ta'an ammoo hidhannoo guutuu waliin booji'amuu ibsee ajajoonni waraanaa gulantaa kumaalarra jiran 4 lola kanarratti ajjeefamuus mirkaneesseera. Shawaa Bahaa aanaalee akka Boosat, aanaa Liiban Cuqqaalaa fi baadiyyaa magaalaa Bishooftuu keessattis darbee lolli gurguddaan adeemsifamuu irratti akka argamu ifoomseera. Gabaasichi kan Galaanee Abdiisati. Oduu keenya ittaanuun weerarri hidhattoota faannootiin hawaasa nagaa irratti raawwatamaa jiru aanaa darraatti hammachaa jira jedhame. Haleellaa fi weerarri hidhattoota faannoo Amaaratiin gandoota baadiyyaa aanaa darraa keessatti raawwatamaa jiru tibbana haala kana duraarraa hammaataa ta'een mul'achaa jira jedhame. OMN gidduu kana akka gabaasetti godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa darraatti
weerarri humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraatiin tibbana hawaasa aanicharratti taasifame kan duriirra daran hammaataa kan dhufe yoo ta'u, daandiin guddichi aanicharraa kallattiin gara Finfinnee fi gara naannoo Amaaratti geechuu ugguramee jira. Hidhattoonni faannoo fi poolisiin mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa ce'uun godina Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Darraa seenanii ajjeechaa, saamichaa fi yakkoota adda addaa hawaasa Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu irra deddeebiin himamaa kan ture yoo ta'u, hidhattoonni faannoo daangaa ce'anii badiin hawaasa irraan gahan waggoota lakkoofsiseera. Haleellaa fi weerara seeran alaa hidhattoota naannoo Amaaraatiin sarbamaa jiran keessaa tokko kan taate Shawaan Kaabaa Salaalee tibbanas rakkoo ulfaataa keessa jiraachuun barameera. Aanaaleen akka Qimbiimiitii fi Dharraa tarsiimoon itti baafamee weeraramaa jiraachuu maddeen eeranii bakkeewwan kanneen irraa qonnaan bultoota Oromoo buqqisanii namoota biroo qubsiisaa jiraachuu OMN gabaaseera. Wayita humnoonni Amaaraa kunniin uummata Oromoo irratti rakkoo hammaataa kana raawwatanitti mootummaan Oromiyaa sochii isaanii kana dhaabsisuun hafee sababa shanee qulqulleechina jedhuun fiinxaaleeyyii Amaaraa kanneen tumsuun uummata nagaa qeesaa jiraachaa jiru dararaa jiraachuus jiraattonni ragaa baaniiru. Weeraraa fi haleellaa humnoota Amaaraatiin bifa haaraan eegale kanaan daandileen cufamuun sochiin idilee hawaasaa danqamuu fi uummannis qe'eef qabeenya isaarraa kumaatamaan buqqa'uun barameera. Gandoonni baadiyyaa aanaa Darraa, Sararkuullaa fi Qundee Barbaree jedhaman haala guutummaa guutuu jechuun danda'amuun humnoota kanaan qabamuu isaanii OMN jiraattota waabeffachuun gabaaseera. Waraanni mootummaa godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsotti namoota nagaa 3 balleessaa tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesuun dhagahame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko bakkasii akka Manni lubummaa Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee kuttaa'ee walgahii caamsaa 16/2015 eeggadda taasiseen obbo Fissaa yookaan Naatnaa'el Phaaphaasummaadhaan gara keenya akka hin dhufne jechuudhaan mormii isaanii ibsanii jiru. Manni lubummaa aanaa tokkee kuttaa'ee mormii isaaniif sababoota ka'umsaa kan ta'e sababoota 4 wal duraa duubaan ibsa isaanii irratti tarreessanii jiru. Sababoonni kunneenis sinodosii keessatti gaaffii mana lubummaa Oromiyaa simachuu dhiisuu, sirna Atsee Minilikiin isaan irratti faarsuu, qarshii mana amantichaa herrega baankii dhuunfaa isaan irratti galfachuu fi akkasumas gara biyya lallaba Shawaa Lixaatti dhufuun isaanii naannicha kan jeequ waan ta'eef akka gara biyya lallaba Shawaa Lixaatti hin dhufne jechuudhaan gaafatanii jiru.